dhi'een kana mootummaa naannoo Oromiyaa magaalota godina adnaanawaa Finfinnee walitti dabaluun magaal shaggar jechuun hundeeffamuu magaal kana aangawoota mootummaa dabalatee namoota hedduu biraatti mata duree dubbii fi falmii ta'ee jira. Master pilaanii marsa lammaffaatu dhufee ka jedhaniitu jira. Kaan ammoo dhuguun faayidaa uummataaf qabaa jedhanii mirkaneessan. Magaalii haaraan hundaa'uun kun maali? Kaayyoon isaa maali? Dhuguun master pilaanii lammaffaa ka jedhe irratti Galaana Bal'aa isinitti hima. Akkaataa hundeeffama magaalaa Shaggar akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015tti baheen magaalaa Shaggar jedhamuun bakka tokkotti ka gurmaa'an magaalota aanaalee fi gandoota magaalaa Finfinneetti marsanii jiranidha. Isaanis magaalota Burraayyuu, Koloboo, Sulultaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Galaaniif Sabbataa yoo ta'an gandoota aanaalee Walmaraa, Sulultaa, Barraaq, Aqaaqii fi Sabbataa Hawaas irraayi. Bal'inni magaalaa Shaggar hektaara 160,060 fi 892 ta'a. Akkaataa barbaachisummaa isaattis akka dabalu yookaan hir'atus dambii kana keessatti ibsameera. Itti waamamni magaalichaa ammoo mana maree magaalichaa fi pirezidantii naannoo Oromiyaatiif ta'a. Teessoon muummee magaalaa Shaggar magaalaa Finfinnee akka ta'es ibsameera. Dambii hundeeffama magaalichaa kutaa 2 lakkoofsa 10 jalatti gurmaa'insa qaamolee mootummaa bulchiinsa magaalichaa tarraa'een magaalaan Shaggar bulchiinsa magaalaa, kutaa magaalaa fi bulchiinsa aanaa magaalaa qabaatti. Magaalonni naannoo Finfinnee dur of danda'anii bulchiinsa magaalaa jedhaman amma kutaa magaalaa ta'uu jechuudha. Bifa kanaan hojiiwwan gurguddoo magaalonni kunneen dur of danda'anii hojjetaa turan ka hojjetu magaalaa Shaggar ta'a. Kaayyoon hundeeffama magaalaa Shaggar magaalittii ammayyeessuuf, misoomaaf hawwattu taasisuuf akkasumas magaalaa guddoo gala dinagdee siyaasaaf hawaasummaa taate gochuuf akka ta'e kaayyoowwan mootummaan dambii hundeeffama magaalichaa lakkoofsa 233 muraar 2015 keessatti tarreesse keessaayi. Haa ta'u malee adeemsa hundeeffama magaalaa Shaggar irraa misoomsonni caffeellee gaaffii qabaachuu kanneen maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan BBC'tti himaniiru. Dhimma hundeeffama magaalaa Shaggar karoora gaarii ta'uu danda'a. Waan uummata keenya fayyadu ta'uu danda'a. Garuu uummanni na fayyada kan jedhu san parsantii 100 olitti amanuu qaba jechaadha. Shaggar kan uummataati. An uummata naannoo kanaati. An uummata Oromoo naannoo kanaati jechaadha. An uummata Oromiyaa hundaati Shaggar. Shaggar hundeessuu keessatti qooda olaanaa kan qabu uummatni kun mariisiifamuu qaba. Tajaajila argachuu qaba. Shaggar irraa argachuu qaba jechaadha. Anaan jedhu akka bakka bu'aa uummataatitti. Kun oduun ta'een nama ganda 10tu eenyu maqaan isaa Sabbata keessa darbeeti kibba lixa Shawaa kiiloomeetira 200 dhaqee tajaajila akka argatu taasifame irratti murtaa'ee jechaadha. Daareekti caffee keenyatitu labsii kana baastee uummata kanaaf ni fayyada kan jedhu san qabattee dhiyaachuu qabdi jechaadha. Waan caffeen dhiyaate san irratti immoo nu hin fayyada kana fakkaatas kun kana fakkaata kan jedhu san waan jiru san bakka san irratti raawwanne erga walii galamee booda gadi bobba'uu qaba ture jechaadha. Dambiin hundeeffama magaalichaa mirkaneessu miseensota caffeef dhiyaatee akka irratti hin mari'atamnee fi uummatni aanaalee magaalotaaf godinaalee naannoo Finfinnee gaaffii kaasuus himan. Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa fi miseensa caffee Oromiyaa kataan obbo Taayyee Danda'a miseensonni caffee Oromiyaa osoo hin dhaga'inii fi caffeen osoo irratti hin mari'atin magaalli Shaggar hundeeffamuun kaayyoo namoota muraasaa fi hanna lafaatiif karoorfamee raawwatamee jechuun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti katabaniiru. Rogeeyyiin ilaalcha mootummaa deeggaran ammoo hundeeffamni magaalichaa dantaa siyaasaa fi hawaasummaa naannolee ollaa Finfinnee jiraniif gumaacha olaanaa qabaataa jechuun barreessan. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaa dhimma kana irratti yaada BBC'f kennaniin kaayyoon isaa Finfinnee malee godinaalee ollaa fayyaduu miti jedhu. Shaggar Siiti jedhamee magaala Shaggar jedhamee hundeessan kun Addis Ababaa meetiroopolitaan riijin pilaanii kana hojiirra oolchuudhaaf akka tolutti rakkoo Finfinneen qabdu hiikuu fi kan danda'u fedhiif dantaa Finfinneen Oromiyaa irraa qabdu galmaan gahuu fi magaalaa Shaggar kana hundeessanii malee uummata Oromoo, uummata Oromiyaa rakkoo qonnaan bulaa, fedhii misoomaa, fedhii barnootaa godina sana keessatti jiru hiikuuf miti. Dabalataan immoo gaaffii guddaan jiru naannoo amma specifically hanga'ee Shaggar jedhame kana already ijaarseeraan alaatiin weerara lafaatiin taphni biraa already qabatamee dhumeera jechuu kanneen. Fedhii fi dantaa Finfinneetu Oromiyaa keessatti kabajamuu dadhabe. Sababa godina addaa jedhamu kanaan magaalonni godina addaa keessa jiran ofiin of bulchuu rakkoo hedduu haa qabaatan malee
asii gadeen karaa nama tokko ajajuun itti ulfaata. Rakkoo Finfinneen godina addaa keessatti qabdu akkamitti hiikna jedhaniitu Addis Ababa Metropolitan Region Plan qopheessan. Warra Finfinneetu qopheesse. Bara Meles Zeenaawii ministeera muummee ture dhibba ergahaa tureeni biyya baqatee jiraachaa akka ture gaazexeessa Tamrat Nagaraa ammallee baqaaf dirqamee jedha. Namoota eegee Abiy Ahmad aangooti dhufe abdii horachuun gara biyyaatti deebi'an keessaa Tamrat tokko. Garuu bardabree humnoota nageenyatiin mana isaaniitii fuudhamee ji'a 4 erga hidhameen booda waabiin ba'e. Amma si'a lammaffaa fi haadha isaa waliin biyya ba'ee baqir jiraachuu hima. ብዙ ምክንያቶች አሉት። አንደኛው እንደተፈታው ለመናገር ያሰብኳቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ። አኩመን ሂከመን ዱበቹፍ ወንቲን ፌድ ወንቲ ባየን ቱሬ ገሩ ነሞትኒ አኒ መነ ሂዳatti argadhe ilaalcha siyaasaan kan ani wajjin waliin galle waan naan jedhanidha. Sababni jalqabaa wanti namootni kun cimsanii natti himan wanta asitti argite kan mana hidhaatti argite Itoophiyaa keessa osoo jirtu akka dubbattu haala kamiinuu sii hin hayyamnu naan jedhan maatii koo dursanii jechuudha. Hidhamtootni kunniin keessumaa Jaalabdii Raggaasaa bulchiinsa Abiy Ahmed keessatti dararaa hedduu ka arge warra dararaa isa olaanaa argan keessaa isa tokko natti fakkaata. Dhuunfaanis maatii isaas akkasuma gajjabeessee kan akeekkachiise wanta sitti himnee fi wanta argite Itoophiyaa keessaa osoo hin bahin akka hin dubbanne jedheeti. Sababni inni tokko ani hin dubbanneef kanadha. Kalammataa ragaalee hedduun walitti qabe kan ammaa booda dubbadhu. Yakka mootummaan Itoophiyaa keessumaa manneenidhaa dukkanaa Oromiyaa Burraayyuu Galaan keessatti raawwatu manneenidhaa naannoo Addis Ababaa lafa jalatti hammeenya raawwataa jiru yeroon itti saaxilu dhiyootti ni dhufa. Isa soon saaxiliin hojii miidiyaan eegalu. Kanammoo akkan goone akeekkachiisni Jaalabdiifaa jira. Lammaffaa maatiinis jira. Sadaffaa dhugaa lafa jirudha. Haalli amma Itoophiyaa keessa jiru miidiyaaf kan ta'u miti. Dhugaa dubbachuuf bakka dhugaa san himuu dandeessurra ta'uu qabda. Amma Itoophiyaan biyyatti dhugaa dubbachuu dandeessudha jedhee hin amanu. ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት እውነትን ለመናገር የሚቻልበት ስፍራ ነው ብዬ አላምንም ቢያንስ ለኔ raawwii waliigaltee diinummaa dhaabuu laalchisee koree waloo naannoo Tigraay Shiree keessatti walga'ii eegaluusaaf gamtaan Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay galateeffatee jira. Walga'iin koree waloo kan karoora teeknikaa loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachiisuu laalchisee gadi fageenyaan ibsa jedhamee eegamu magaalaa Shireetti waamamuusaa mootummaan Itoophiyaa kaleessa beeksisee ture. Walga'ii kanaaf haala mijeessaa ka jiru gamtaan Afrikaa erga marsaan hojiirra oolfama waliigaltee nagaa eegalame booda ibsa jalqabaa kenneen akka jedhetti walga'iin Shiree kun gamlameen diinummaa dhaabuu guutummaatti hojiirra oolchuuf waadaa galan fuulduratti tarkaanfachiisuuf akkasumas waliigaltee nagaaf tasgabbii waaraa Itoophiyaa keessatti argamuuf tarkaanfii walaamantaa guddaa uumuudha jedheera. Oduu kanaan walqabatee waraanni Tigraay adda waraanaa keessaa bahuu eegaleera jechuudhaan miidiyaaleen bulchiisa naannoo Tigraay gabaasaa jiru. Gama kaaniin ministeerri haajaalaa Itoophiyaa waliigaltee nageenyaa kana hojiirra oolchuuf mootummaan Itoophiyaa cicha ka qabu ta'uu irra deebi'ee mirkaneessee jira. Itoophiyaan waliigaltee kana hojiirra oolchuu isheetiif deeggarsa addunyaa argataa jirti. Akkasumas hariiroon Itoophiyaa fi hawaasa addunyaa gidduu jirus iddootti deebi'aa jira jechuudhaan dubbiimaan ministeerri haajaalaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam ibsanii jiru. Itiyoo Telekoom guyyoota muraasa dhufan keessatti tajaajila bilbilaa magaalaa Shireetti deebisuuf hojjetaa jiraachuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Itiyoo Telekoom keessatti hoogganaa koominikeeshinii ka ta'an obbo Masaay Wubishat raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti guyyoota muraasa booda tajaajila bilbilaa deebisuuf akkasumas sarara iddootti deebisuuf hojiin gaggeeffamaa jira. Kana malees magaalota Adwaa fi Aksum keessatti tajaajila bilbilaa deebisuuf tattaaffiin taasifamaa jira jedhan. Akka obbo Masaay jedhanitti ammaaf tajaajila bilbilaa qofatu deebi'aa ka jiru yoo ta'u tajaajilli intarneetii immoo yeroo dabalataa barbaadaa jedhaniiru. Dhukaasa dhaabuuf jecha mootummaan Itoophiyaa fi bulchiinsi isaanii gidduutti waliigalteen tolfame yeroo dhiyootti gara mana barumsaatti deebi'uu akka danda'an gochuu mala abdii jedhu kan qaban ta'uu dargaggoonnii fi kanneen biroo hedduun magaalaa Maqalee keessatti hiriira nagaa ba'an ibsanii jiru. Tigraay keessatti erga bara 2020 wal waraansi ka'e as waggoota 2 olii fi manneen barnootaaf tajaajilli biroon hedduun cufamanii jiru. Hiriira nagaan hundumaaf jedhu kan magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffame kan waldaa misooma Tigraay yookaan TDA garee sarkas Tigraay jedhamu ka biyya keessatti beekamaa ta'e waliin sanbata darbe qopheessan.
Hirmaattonni 600 ta'an kanneen orkeestiraa poolisiin durfamuun magaalattii keessatti hiriiran keessa daa'imman gara 200 ta'an oguma sarkasii fi maarshaal aartii agarsiisaa turan. Ittaanaa Daayirektarri olaanaan TDA obbo Tasfaahuneny Hayilamaariyaam akka jedhanitti waliigalteen nagaa qaamota wal lolan lamaan gidduu jiru uummata Tigraayiif murteessaadha. Barsiisaa fi barreessaan sarkas Tigraay ka ta'an Iyyoob Birhaanes abdii nagaaf qaban ibsanii waliigaltee nagaa kun jiraatus hojiirra oolfama isaarratti wanti mirkanaa'e hin jiru jedhaniiru. Guteeres Komishinara Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mohaammed wajjin kamisa kaleessaa ibsa kennan irratti waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a darbee mallatteeffame hordofuun hawaasni addunyaa Itoophiyaa akka deeggaru waamicha dhiyeessaniiru. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa wal dhibdee waggoota lamaa keessatti miidhaa bu'uuraalee misoomaa irra gahee deebisanii ijaaruudhaaf doolaarii biliyoona 20 akka barbaachisu ibse. Garuu yaaddoo dhiittaa mirga namummaatiin wal qabatee Ameerikaadhaa fi gamtaa Awurooppaa dabalatee arjoomtonni deeggarsaa gumaacha addaan cite ammallee deebisanii hin jalqabne. Hawaasni addunyaa Itoophiyaan guddina ishee keessatti akka deeggaramtu waamicha dhiyeessina. Biyya misoomsuu caalaa nagaa buusuu wanni fidu hin jiru. Uummanni bu'aa nagaa akka argu, uummanni haala jireenya lammiilee biyyattii fooyyessuudhaaf nageenya akkamitti gumaacha akka qabu akka argu gochuu caalaa nagaa cimsuudhaaf karaan gaariin hin jiru. Nuyis seenaa biyyattii keessatti yeroo murteessaa kana keessatti guddina Itoophiyaatiif deeggarsa idil addunyaa leellisuu keessatti adda duree taana. Guteeres Finfinnee keessaa yeroo turanitti hoogganaa gamtaa Afrikaa Faakiidhaa fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wajjin walgahii waloo geggeessaniiru. Waldhabdeen Itoophiyaa keessatti uumame waraana Yuukireen caalaa lubbuu hedduu galaafateeraan jedhan Guteeres dhukaasa dhaabuu hojjaarra oolchuun murteessaa akka ta'e cimsanii dubbatan. This is an opportunity that Ethiopia cannot miss, that Africa cannot miss, and that the world cannot miss. Kun carraa Itoophiyaa jala dabruu hin qabne. Afrikaa akkasumas addunyaa dabruu hin dandeenyedha. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti uumameen wal dhabdee Yuukireen keessatti mudate caalaa lubbuun namaa dabre. Namoonni yeroo tokko tokko kun wal dhibdee guddaa ta'uusaa dagatu. Jiddu seeninsa gamtaa Afrikaatiin wanni argame kan nama dinqisiisudha. Akkasumas waan danda'ame hunda gochuudhaan gamtaa Afrikaaf gareelee sana deeggaruun waliigaltee nagaa sadhumaarra akka geenyu gochuun dirqama nama hundaati. Haala waliigaltee raawwachiisummaa lafa godhamee gamtaan Afrikaa adoolessa 22tti garee hojiidhaaf gara Tigraayitti bobbaasuuf ture. Garuu maddeen dippiloomaasii sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareen kun hanga ammaatti naannoo kaabaan dhaqne. Humnoonni Tigraay karaa isaaniitiin humnoonni Eertiraatii fi kanneen biroo kan federaalaan taane Tigraay keessaa bahanii humnoonni waraana isaanii hidhannoo hiikkachuuf walii galaniiru. Garuu dippiloomaatonni ammas loltoonni Eertiraa akka Tigraay keessa jiran dubbatu. Karaa biraatiin qarqaarsi naannicha bira gahuu eegaleeraa uummanni miliyoona 5.4 Tigraay keessatti deeggarsa namoomaa barbaada. Meeshaa waraanaa hiikkachiisuun dhukaasa dhaabuu adoolessa 2 waliigaltee irra gahame guyyoota 30 keessatti xumuramuuf ture. Karoorri dura lafa godhame. Mootummaan Itoophiyaa koreen hojiin loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachiisuu qindeessuu itti kenname magaala Shireetti walgahuusaa kamisa kaleessaa ibsuun hojiin koree kanaa sababoota teeknikaatiin harkifateeraa jedheera.